odeeffannoo maddeen Awuroopaatti argannetti yoon darbu Premier League Englandin Manchester City Liverpool injifachuu morkii waancaa keessa turuu cimsate. Leenjisaan Manchester City dha Pep Guardiolaan Arsenal eddoo gaarii jiraatus morkiin waancaa hin xumuramne yoo jedhan Arne Slot Liverpool fooyya'aa jira jedhaniiru dabalata qabna. David, thank you. Yes, Anfield is still for now the home of the champions. That full-throated roar from the Kop reminds the world of that. Wanti adda yoo uumame qofa Manchester City championi Premier League England ta'uu danda'a. Kuyyoo ta'e garuu namoonni sadi milkaa'ina Manchester Citytiif abbaa mirgaa ta'u Pep Guardiola, Gianluigi Donnarumma fi Erling Haaland jedha. Taphataan duraanii Manchester United Gary Neville tapha kaleessan booda yaada kenneen torbee 25ffaa Premier League Englandin Anfield Roaditti tapha daqiiqaa xumuraan diraamaan guutameen Manchester City duubaa ka'uun goolii 2-1 Liverpool mo'ate. Kilaboonni lamaan tokko waancaaf carraa isaa yoo yaalu inni kan biraa immoo dorgommii Awuroopaaf tattaaffii godhan morkii jabaan irratti mul'ateera. Boqonnaadhaan dura Manchester City dhiibbaa uumee taphachaa tureera. Erling Haaland, Antoine Semenyo fi Umar Marmush yaalii ciccimoo gochaa turan. Boqonnaa booda Haaland of ijaaree kan deebi'e chaampiyoonii liigichaa Liverpool taphicha injifachuuf cimee morkateera. Daqiiqaa 76 irratti rukuttaa adabbii argatan Dominic Szoboszlai meetira 27 ol irraa goolii hawwattuu galcheen dursuu eegalan. Ta'us taphichi xumuramuuf daqiiqaan idilee ja'a qofti yeroo haftu Liverpoolitti dubbiin garagaltootaatiin Manchester Cityin morkii waancaa keessaa akka hin baane ijibbaata falmate. Daqiiqaa 84ffaa irratti kubbaa Erling Haaland minjeesseef dursaan taphattoota Manchester Cityidha Bernardo Silvan galchee walqixxeessa. Bernardo Silvan tapha kaleessaan dirree keessa kiiloomeetira 12.84 ol fiiguun kubbaa yeroo 24 sarara sadaffaa xumuraa keessatti dabarsuun taphattoota kamuu caalaa. Kanaan kan onnate gareen Pep Guardioladhaan durfamu Manchester Cityin daqiiqaa 90 xumuramee daqiiqaa 93ffaa irratti balleessaa Alisson Becker Matthias Nunes irratti hojjeteen peenaalitii argatan. Erling Haaland peenaalitii kana galchee 2-1 akka dursan ta'e. Haaland goolii jalqabaasaa Anfield irratti galchuu isaatiin. Manchester City trailed at Anfield. In stoppage time, they lead at Anfield. Liverpool goolii ittiin qixxaatu galchuuf sochii keessa yoo seenu kana deeggaruuf goolii eegan kilabichaa Alisson Becker bakka isaa dhiisee ba'uun Manchester Cityin kubbaa deebisanii hubbuutiin goolii sadaffaa Raya Cherkiin galchuus jala haqameen. Gooliin kun galuudhaan dura Erling Haaland Szoboszlai irratti balleessaa hojjete jechuun haqameen. Ta'us murteen kun lama ture. Dursee Szoboszlai balleessaa Erling Haaland irratti hojjeteef kaardii diimaadhaan dirreedhaa ba'us gooliinis haqamtee taphichi 2-1 injifannoo Manchester Citytiin xumurame. Manchester Cityin waggoota 5 booda injifannoo jalqabaa Anfield yoo galmeessu erga bara 1937 as waggoota 89 booda dhaqaa galaan Liverpool mo'ate. Bara darbe waancaa malee kan xumure Manchester Cityin garaagarummaan Arsenal waliin qabu qabxii 6 yoo dhiphisu Liverpool carraa Champions League Awurooppaa irratti hirmaachuuf qabu yaaddoo keessa seeneera. Liverpool amma qabxii 39 sadarkaa 6ffaarra yoo ta'u Manchester Unitedin qabxii 5 Chelseadhaan qabxii 4 caalama. Taphicha booda Pep Guardiolaan Anfield dhufanii injifachuun ulfaataadha. Bara 2021 deeggartoota malee taphanne kuni garuu waan addaati jedhe. Wanti hundinuu akka xumurame nutti fakkaatee ture garuu ammas qabxiin 10 irra xiqqaadha jechuun hanga dhumaatti waancaaf akka morkatan dubbate. Kana booda imala waancaa taphoota 10tu murteessaa. Tarii Arsenal taphoota 3 waan mo'amu natti hin fakkaatu jechuun qoose. Leenjisaa Liverpool Arne Slot ammoo Liverpool qabxii kaleessatiin ilaalamuu hin qabu waan baay'ee fooyya'eera. Mo'amuu keenyan garuu VAR murteen fudhate sirrii hin turre jedhe. Markigee balleessaa Mohamed Salah irratti hojjeteen kaardii diimaan ba'uu qaba ture jechuun qeeqe. Dominic Szoboszlai kaardii diimaan ba'uu caalaa gooliin osoo nuuf mirkanooftee gaarii ture. Seerri garuu seera waan ta'eef nan fudhadha kan jedhe ammoo Erling Haaland. Imala kilaboota lamaanii ilaalchisee xiinxaltoonni kubbaa miilaa yaada kennaniiru. Jamie Carragher Liverpool sababa taphattoota sarara fuulduraa 4 qabxii dhabe carraa argatan fayyadamuu dhabu mo'amuu isaaniif sababaa jedhe. Manchester Cityin bara kana Arsenal caalee waancaa yoo fudhate wanta addaa yoo uumame qofa kan jedhe ammoo Gary Neville ture. Manchester Cityin garee cimaadha garuu qindoomina cimaa akka Arsenal hin qabanis jedheera. Kaleessuma Crystal Palace goolii Ismaila Sarr galcheen 1-0 Brighton injifate.
What a save from Donnarumma not to be lost amongst so much else. And Pep Guardiola comes away with a win. Ammas oduma Premier League England wal qabatatan darba. Premier League England torbe 25 kanaan sanbata Arsenal, Manchester United fi Chelsea jonjifatan Tottenham Muamera. Abdurrahman Amin. Touch the cross and a chance to strike from the edge of the box, and Arsenal do have their breakthrough. Sambata taphoonni liigichaa torbee 25ffaa torba taphatamanii jaha injifannoon tokko ammoo qixaan goolabame. Dursaa liigichaa Arsenaal dirree isaa irratti Sunderland simachuun goolii 3-0 injifateera. Arsenaaliif Martin Zubimendi goolii tokko, Victor Gyökeres goolii 2 galchuun kilabichi dursummaa isaa akka cimsatuuf gargaaraniiru. Jalqabbii liigichaatti goolii galchuuf rakkachaa kan ture Gyökeres tapha kanaan goolii 7ffaa fi 8ffaa liigichaa galchuun kilabichas gargaaraa jira. Dorgommii hundaan ammoo goolii 13 Arsenaaliif galchuu isaati. Leenjisaan Arsenaal Mikel Arteetaan taphaan dura Gyökereshiin taphni kun ulfaataa fi tapha qabxii irraa barbaannu akka ta'e itti hime. Innis ga'umsa isaa sadarkaa olaanaan fooyyessee ofitti amanamummaas horachaa jira jedhan. Taphatichi amma ga'umsa gaarii irratti argama, nutis waan dandeenyuun isa gargaaruuf qophiidha jedhe Arteetaan. Arsenaal qabxii isaa 56 gaachuun garaagarummaa qabxii 6 liigicha dursuu itti fufeera. And he falls from Bournemouth, squeezes it in through the forest of legs to give Manchester United the lead. Manchester United Old Trafford Tottenham simachuun goolii 2-0 irra aane. Taphichaan taphataan sarara ittisaa fi dursaan taphattootaa Tottenham Christian Romero balleessaa Casemiro irratti raawwateen kaardii diimaadhaan dirreedhaa bahe. Tottenham daqiiqaa 60 oliif taphattoota 10 taphachuuf dirqameera. Manchester Unitediif boqonnaa dura Brian Mbeumo, boqonnaa deebii Bruno Fernandes goolii 2 injifannoo galchaniiru. Kilabichi Michael Carrick leenjaa taphoota 4 taphateen injifannoo isaa dhibbantaa itti fufsiiseera. United qabxii isaas 44 gaachuun sadarkaa afraffaan yoo itti fufu, kilabni sadarkaa sadaffaa irra jiru Aston Villaan qabxii 3 qofaan caala. Leenjisaan Manchester United Michael Carrick Bruno Fernandes sarara fuulduraa kilabichaa seeraan dursaa jira jechuun ga'umsa taphatichaa dinqisiifataniiru. Gets himself into a good position, Palmer! It's a first half hat-trick! Chelsea dirree isaatiin ala Wolves waliin taphachuun goolii 3-1 injifate. Taphataan duraanii Manchester City Cole Palmer goolii 3 Chelseaf galchuun hat-trick hojjeteera. Palmer tapha kanaan boqonnaa dura daqiiqaa 38 keessatti goolii 3 galchee hat-trick hojjechuun seenaa haaraas katabe. Liam Rosenyitiin leenjaa kan jiru Chelseanis taphoota 4 leenjisichaan durfameen hundaa injifachuun ga'umsa olaanaan itti fufeera. Qabxii 43 sadarkaa 5ffaa irra taa'uun murkii hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuuf taasisu cimsateera. Aston Villaan Bournemouth waliin goolii 1 qixaan xumuruun carraa bal'aa murkii waancaaf taasisaa jiruuf jalaa dhiphiseera. Aston Villaaf Morgan Rogers Bournemouthif ammoo Ryan Vittors goolii 1 galchanii fi Brentford goolii 3-2 Newcastle, Everton 2-1 Fulham, West Ham United 3-0 Burnley injifataniiru. Liigicha Arsenal qabxii 56 yoo dursu Manchester City 50, Aston Villaan 47, Manchester United 44 sadarkaa 2 hanga 4 jiru qabataniiru. West Ham, Wolves fi Burnley kilaboota sadarkaa gadii keessa jiranidha. Baay'ina goolii bara kanaatiin Erling Haaland goolii 21 galchuun yoo dursu, Igor Thiago Brentford irraa goolii 17 itti aana. 2-0 to Arsenal. Real Madrid kaleessa Valencia injifachuun dursaa liigichaa Barcelona irratti dhiibbaa cimsateera. Trent Alexander-Arnold erga muddeetii as miidhamarraa bayyanachuun taphatti deebi'eera. Sanbata Barcelona Mallorca injifachuun morkii waancaa La Ligaa cimsateera. Abubakar Abdallah. La Liga Spain Barcelona fi Real Madrid torban kana morkattoota isaanii injifachuun morkii waancaa taasisan cimsachuudhaan garaagarummaa qabxii tokkootiin liigicha wal duraa duubaan dursaa jiru. Sanbata Barcelonaan Mallorca injifachuun garaagarummaa Madrid waliin qabu bal'isuus Los Blancos kaleessa gara Stadio Mestalla malee morkii Valencia waliin taasise mo'achuu isaatiin qabxii tokkootti dhiphise.
seera. Real Madrid tapha kaleessa Valencia waliin taphate kanaan Vinicius Junior adabbiidhaan taphataa sirra jidduu Jude Bellingham miidhamaan dhabus Trent Alexander-Arnold miidhama yeroo dheeraan booda gara taphaatti deebi'uun erga muddee darbeetti as jijjiiramee seenuudhaan taphateera. Taphichaan Arda Guler yaaliiwwan gooliif dhiyaatan kan taasise dabalatee taphataan dargaggeessi akaadaamii kilabichaatii guddatee David Jimenez yaaliin taasisee ni eerama. Boqonnaa deebii Alvaro Carreras goolii gareen Alvaro Alberoa dursa qabsiisee galche. Daqiiqaa xumuraa irratti kubbaa Brahim Diaz mijeesse Kylian Mbappeen goolii lammaffaa galche. Lammiin Firaans bara kana goolii 23 liigichaan galchuun baay'ina goolii galchuu liigichaa dursaa jira. Valenciaan taphoota lamaan darban walitti aansuudhaan mo'atamuu isaatiin qabxii tokkoon qofa sadarkaa gadirraa fagaatee 17ffarra jira. Kaleessuma Atletico Madrid dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti Real Betisiin 1-0dhaan mo'atame. Athletic Club Levante tapha simatee 4-2 injifatame. Getafen Alaves dirreen alatti mo'ateera. Lamine onto the left foot. Oh, Leo Roman was rooted to the ground. Sanbata Spotify Campinut Barcelona tapha Mallorca simate 3-0dhaan mo'ate. Robert Lewandowski, Lamine Yamal fi Marc Bernal gooliiwwan injifannoo Barcelonaaf taphattoota galchani. Taphicha injifatanis ga'umsa dirree irratti mul'isaniin akka hin gammanne leensaan Barcelona Hansi Flick himani. Kana caalaa gara fuulduraatti deemuu qabna keessattuu boqonnaan dura haala Barcelonaan ittiin taphatuun hin taphanne boqonnaa deebii garuu fooyyee ture jedhani. Sanbatuma Real Sociedad 3-1 injifate. Taphni Rayo Vallecano fi Real Oviedo sababa rooba hamaatiin isteediyeemiin taphichaaf mijataa ta'uu buusaatiin guyyaa birootti darbe. Liigicha Barcelonaan qabxii 58 yoo dursu Real Madrid qabxii 57 itti aana. Atletico Madrid fi Villarreal sadaffaa fi afuraffaadha. Serie A Itilii torbee 24ffaadhaan Inter Milan dirreedhaan ala injifachuun dursummaa isaa cimsate. Leenjisaan Inter Milan Christian Chiellini amma bakka murteessaa jira akka dorgommii walakkaa maraatoonitti jijjiirama amma jiru itti feestivaalli ispoortii qopheessummaa yuunivarsiitii Jimmaatiin torbee lama oliif dorgomaa ture kana irratti ispoortistoonni yuunivarsiitiiwwan 49 irraa dhufan 7500 gosoota ispoortii 15 dorgomaa turani. Dorgommii kanaan yuunivarsiitiin Jimmaa waancaa 5 meedaaliyaa warqii 21 meedaaliyaa meetii 64 meedaaliyaa naasaa 43 argachuun shaampiyoonii ta'e. Pirezidaantiin yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa dorgommichaan tokkummaan biyya keenyaa kan itti ifee mul'ateedha jedhan. Ispoortiin daangaa sanyii fi garaagarummaa bifa biraa darbuudhaan jaalalaan uummata kan walitti hidhu kan jedhan ammoo ministeera ministeera barnootaa Dr. Korree Xusheeneeti. Ministeerri barnootaa dhaloota biyya jaalatuu fi biyya utubu horachuudhaaf kaayeffatee hojjechaa jiras jedhani. Ispoortitoonni dorgommicha irratti hirmaachaa turanis mirri wal dorgommii ispoortitoota gidduu ture gaarii ta'uu kaasuudhaan dorgommiin akkanaa fuuldurattis cimee itti fufuu qabuudhaaman. Yuunivarsiitiin Harammayyaa feestivaala ispoortii barattoota yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa 11ffaa bara dhufu qopheessuudhaaf filatameera. Dhimma kanarratti Lalisaa Gitaachoo odeeffannoo dabalataa nutti himuudhaaf toora bilbilaati irratti argama. Heloo Lalisaa. Hello. Akkam oolte? Akkam nagumaa? Nagaa galataasaa. Mee taatiiwwan yuunivarsiitii Jimmaatitti keessumattuu feestivaala barattoota yuunivarsiitiiwwanii kanarratti ture irratti odeeffannoowwan jiran dhaggeeffattoota keenya biraan ga'i. Tole guddaa galatoomii egaan akkuma ati duratti kaastee feestivaalli ispoortii barattoota yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa bara 2018 kudhanaffaan egaa qopheessummaa yuunivarsiitii Jimmaan guyyoota 15 fi dorgomamaa ture goolabameedha kan inni jiru. Egaa dorgommiin kun keessattuu yuunivarsiitiiwwan 49 hirmaachisuudhaan gosoota ispoortii 15 fi guyyoota 15 darban geggeeffamaadha kan inni ture. Egaan keessattuu gosoota ispoortii 15 kana keessatti miirri wal dorgommii dorgomtoota gidduu ture guddaadha kan inni ture. Keessattuu gosoota ispoortii kubbaa miilaa, atileetiksii akkasuma jimnaastikii dabalatee egaa anillee bakkichatti argame yeroo garaagaraa ilaaluudhaaf carraa argadheedha kan inni jiru. Keessattuu wal morkiin gama kanaan ture haala waadhaan kan inni geggeeffamaa ture. Keessattuu ispoortistoota keessattuu biyya bakka bu'anii maqaa biyyaa sadarkaa addunyaatti baasuu danda'anillee kan itti argamedha jechuudha. Egaa dorgommichaan egaa yuunivarsiitiin Jimmaa waancaa 5 meedaaliyaa warqee 21 meedaaliyaa meetii 64 akkasuma naasaa 43 fiduun qabxii walii galaan egaa shaampiyoonii ta'edha kan inni jiru. Dorgommii kanarratti yuunivarsiitiin Salaalee immoo egaa qabxii walii galaa atileetiksiin abbaa waancaa ta'edha kan inni jiru. Dorgommii bishaan daakiin immoo yuunivarsiitiin Harammayyaa waancaa yoo argatu. Dorgommii kubbaa miilaa yuunivarsiitiiwwan 49 hirmaachisee yuunivarsiitiin Raayyaa Ittisa Biyyaa yuunivarsiitii Wachaamoo injifachuun abbaa waancaa ta'edha kan inni jiru. Egaa wal morkiin keessattuu kubbaa miilaa atileetiksii
jimnaastikii akkasuma bishaan daakii irratti mul'ate immoo keessattuu atileetota yookaan ispoortistoota biyya bakka bu'an sadarkaa addunyaatti maqaa waamsisuu danda'an illee kan itti argamedha jechuudha. Egaa waldorgommii ispoortii kanaan cinatti egaa taateewwan garaagaraa keessattuu raawwatanidha kan isaan jirani. Egaa hirmaattota yuunivarsiitiiwwan garaagaraarraa gara magaalaa Jimmaa dhufan egaa hojiiwwan deeggarsa namoomaa garaagaraa yeroo taasisaa turan argamedha kan inni jiru. Kana maleellee egaa barii ka'uudhaan yuunivarsiitii Jimmaa dabalatee magaalaa Jimmaa keessa qulqullina magaalaa keessattuu hirmaattonni kun yeroo isaan geggeessanii yeroo garaagaraatti hordofuuf yaaleedha kan jiru. Kana malees arjooma dhiigaa garaagaraa taasisaadha kan isaan turani. Egaan keessattuu waldorgommii guyyoota 15 fi Jimmaatti taasifameen egaa guyyoota 15 kana egaa keessattuu galgala waldorgommiin yookaan agarsiisni aadaa sirbaa geggeeffamaadha kan ture. Hirmaattonni kunneen egaa aadaa walii akka walii firan keessattuu tokkummaa biyyaa akkaataa itti mul'atetu jira. Egaa keessattuu dorgommii kanaan cinatti egaa wantoonni kunneen keessattuu addatti ifanii mul'atanidha kan isaan jirani. Egaa ispoortistoonnis keessattuu gosoota ispoortii biyyi keenya addunyaa irratti keessattuu ittiin beekamne bishaan daakii dabalatee jimnaastikiidhaan egaa ispoortistoonni namni tokko hanga warqee 5 illee kan ittiin injifatan illee egaa uumameedha kan inni ture. Kun immoo egaa keessattuu dorgommiin kun geggeeffamuun ispoortistoota biyya bakka bu'anii maqaa biyyaatti waamsisan akka ta'edha kan inni itti agarsiisedha. Waliigala egaa dorgommiin kun haala ta'een guyyoota 15 geggeeffamaadha kan inni ture. Hayyee ilaalisa guddaa galatoomii odeeffannoo bal'aa dhaggeeffattoota keenya biraan geecheef iddoo nagaa oli. Itti fufnee irraa hordoftoota keenya odeeffannoowwan maddeen Afrikaatii argannetti yoo darbu Champions League kilaboota Afrikaatiin piraamiidii marsaa itti aanutti yoo darbu Esperance fi Zamalek hin milkoofne. Ramaddii aadhaan marsaa lammaffaarra sadarkaa lammaffaarra kan jiru kilabni Zaambiyaadha Power Dynamos 1-0 kilaba Morookoodha RS Barkaane injifate. Dynamon injifannoo lammaffaa ramaddichaa galmeessuusaan RS Barkaane waliin qixa torban darbe sadarkaa sadaffaatti darbe. Ramaddii baa kan dursaa jiru haaliin kilaba Aljeeriyaadha GS Kabaale waliin goolii malee qixa ba'e. Kilabni Morookoodha Far goolii 1-0 Young Africa injifateera. Kilabni Morookoo AS Far qabxii isaa 8 sadarkaa lammaffaarra cimsateera. Kan Taanzaaniyaadha Young Afrikaan ammoo qabxii 5 sadaffaadha. Ramaddiidhaan Potro di Luanda fi Samban tokko qixa baaniiru. Kilabni Maaliheen goolii 1-0 Esperance di Tunis injifachuun darbe. Maaliin kilaba Maalii jalqaba marsaa mo'atanii darbuutiif ga'ee ta'eera. Ramaddiidhaan Mamelodi Sundowns taphoota ramaddii 3 booda injifannootti deebi'uudhaaf murkiin taasisuu ni eegama.